haala hedduu nama gaddisiisu gama diinagdeetiin kan jiru ummata kana waanuma hiyyoomsuudha itti ergaman fakkaata. Waan kalee barreeffamu yoo ilaaltan waggaa lamaan irraa yaada maraatu takka fidan. Kunis maali? Qamadii biyya ala erginaa jedha. Qamadii ala ergina jedhanii waa lama godhan. Tokkoffaa lafa qamadii baafuuf hin baafnes akka waan isaan uummata kanaa irra beekanii Harargee dhaqanii uummata jimaa silaa gurguratu raammisanii qamadii faajjeessan. Gara Awaashanii beektan gara Maqii kana naannoon sun fuduraan beekamu shunkurtiidhaan kaarotiin dinnichaan kanaan beekamu. Uummata dirqisiisanii milishaan irra dhaabattee akka qamadii facaasu godhan. Facaaseen yoo sanii dhiisanii hoo mee rabbii jaanii beektanii dachee hektaara tokko irratti qamadii fi shunkurtii wal qixa miti bu'aan inni mul'isu. Sankoo osoo hin ta'in galteen seenuu laafaa miti. Namni boba'aa bitee jenereetaraan bishaan baasee masnoo hojjetee qamadii isa baasu naannoo sanitti. This is basics. But economistii ta'uu hin barbaachisu. Uummata kana dirqanii qamadii facaasan. Dhaabbatuu yeroo oomishni hoggaa ta'u gatii itti murteessan. Gatii magaalaa osoo hin ta'in gatii mootummaadha. Gatiin magaalaa 5,000 osoo jiru 3,900tti muranii irraa fuudhan. Dirqisiisanii irra deeman jechuudha. Alergii boona jedhanii muummichi ministeeraas pirezidantiis gabbee dhaadatanii geeraran. Annaarobii ture icciitii dhukubaan qaban ture. Maal qorii nagaa deemu? Qamadii kana Arsii, Baalee, Shawaa keessaa bitaniituma hanga tokko Moyyaalee geessanii akka waan Keeniyaa dhaqee karaa qolisanii ol deebisanii hawaasatti 5,000 6,000 gurguratan. Heeruma kasaadha qonnaan bulaa. These are dire consequences for the country. Maaltu uumame waqiitti fakkeenyaaf. Uummanni waan kasaareef marsaa itti yaalu gatii garii dhiisee biraa yaala. Warri achi deemuu hin dandeenye hoo taadhaaqii fi milishaa kana biraa gurguraa jecha ijoollee olaanaa bilisummaa Oromoo fidee achi galfata. Wanni maqii fi naannoonni sun lolli akkanatti hiikeeffamu kanaan wal qabatan jechuudha. Namni silaasanii hin jiru. Qamadii kuntaalli takka biyya alaatti argamaniif jiran. Kuntaalli takka hundi deebi'ee dhufe. Sababa naannoo maqiititti shunkurtiin akkam facaafan dhoorganii qamadii facaasaniif faasikaa dabre maal godhan beekanii shunkurtii eessaa fidan? Taanzaaniyaa irraa fidan. Kaaniyyuu biliinsees. Qamadii rakkoon qamadii biyya keessaa osoo jiru biyya alaatti osoo galchaa jiran biyya alaa ergina jedhanii uummata dhoofisanii akka waan gaariitti immoo kantiibaa magaalaa Finfinnee baatee shunkurtii Taanzaaniyaa irraa finnee jedhu. So waliigala diinagdee biyyattii cinaa lolli daaraa godhe. Cinaa bilislichi beeta mangistii fi mana shishaa fakkaatu irratti darbe. Kan raafee'oo bifa kanaan qonnaan bulaa kasaasaa deemaa jira jechuudha. Namni keenya gama diinagdeetiin dukkaa'e isin daasporaan ni beektan. Dur $100 yoo namaa ergitan hangam takka maatii akka tajaajila. Har'a $100 hin ga'u. Maaliif qaala'insi jireenya Itoophiyaa keessaa ka Ameerikaa caalaa ummatti. Namni keenya haala hedduu hamaa keessa jira jechuudha. Kun osoo ga'ee fi eegaarii namni keenya. Barana gibira parsantii 300 hanga 1,000 dabala. Sankoo osoo hin ta'in saamicha maqaa adda addaatiin uummata kana saamaa deemaa jiran jechuudha. Osoo kanaan raafee hoo namni keenya bahee qotachuu hin danda'u. Bahee qotachuu hin danda'u. Abbuma fedhetti akka fedhetti ajjeesa. Viidiyooleen eeggata oomishamaa taasisu kun bara wanti xiqqoodha. Har'a Oromiyaa keessattuu wanni hundi irra caala Oromiyaa irratti mul'atamee dalagaa beektaa. Fakkeenya qamadii nama reefu hin jiru Oromiyaa malee imaammanni qamadii dirqisiisanii qonnaan bulaa irraa fuudhu Oromiyaa malee hin jiru. Kanama ajjeesu kunoo. Nama tokko yoo taataaqii tokko waa qabalu hin fuudhanii mashaan ijanii mataa keessa deema. Ni jeese. Akkuma agartan kanatti. Kabiraa ka biyya miidhaa jiru waan koridoor jedhanii ittiin deeman kana. Magaalaa xixiqqoo Nibraa lama qabdu irratti daakanii magaalaa hunda darabu. So galantu what is the vision for these people? Opinion dur abaaru sun baru fayyaa qabdi. Opinion dur abaaru wayyaanee ergataa maa ergamtanii jecha tureemi.
amma jara amma kana shaytaana dargatu khadra wayane dargata jara amma gore jirtu kan shaytaana dargatu jira malee they are so destructive. Kanaaf haalli kun tokko uummata keenya kasaaraa diinagdeetii fi humna namaa hamaa keessa galchaa jira. Namni dargaggeeyyiintu kumaatamaan karaa biyya namaa deemaa bishaan keessa dhumaa jira. Liibiyaa irratti akka gabraatti gurguramaa jira. Kun uummanni keenya kallattiidhaan akka dhumu, akka baqatu, akka abdii kutatu godha. Gara biraatiin qabu. Nuti mootummaa Oromoo ta'anii Oromoo keessa dhohifatanii miidhaan saboota biraarra geessan jibbi ilaalchi farra Oromoo akka babal'atu